عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو داود تودا أدو كوبي إيافنو. أدو كوبي إيافنو قبلني ديان نجرة أدو وجين أن إيافتادا. إيافنو تاني تقول يا رانتنا تنخيست مركز قادس إسلاما. فالأستاذ خيني خبجما في جارتما أبو بكر بدروتين هندي خلي إيافنو تها أنقط مرانو هردوفان أخير خينيا. أكما بيكا مركز قادس إسلاما. Toora aappii onlaayinii mootiin barumsa diin islaamaa bifa bareedaa fi bifa nama hawwatuun kannuun isaa ni beekama. Erga hundaa'ee markazni gaaddisa islaamaa waggaa lama kan lakkoofsise yoo ta'u waggaa lamaan kana keessatti barattoota 60 fi sanii ol horachuun isaa ni yaadatama. Kanneen hangafoota oduutii guutuusaa Muusaa Muhammad akkatti aanutti nu dhiyeessaa daawwannee walitti deebina. الشمار كفوني خبجمتوتا في جالة تمتوت هردفتو كوبي يافنو كينيا الراتين جمع مركز قادس إسلامك ينفورم إنسانيتيس تنفكات تاز إنسانيتيس خنفكاتا إذا كمو بيكمو مركز قادس إسلاما يراف كاراتور آبي إيموتين برنوتا دين الإسلام كنو سانيا داتما قصوتا برنوتا إنكين كيسا كان أكا حروفاتي قرآن الكريم أكس موصول الثلاثة في عقيدة كنين كنفكاتو برسيسو ساني نوفي من يجرون أنا في يافتان والتاني وانت إنتليني في تاجم نكمنا هنگت مرقبي كينيا تين وجين تران أفيرا كينيا كما سجنتات يابوني بلتريبنا إيافنو إياتا تنزيارة بلياني بري فدهم أنا به إرغاتي أندو فياني نكيبل تولا تججان غافيتون أديبتاني Iyyafannoon ta'e guyyaa irraantanaa markaza gaaddisa islaamaati konkolaataa kaffaltii raabilisaa liinkii isaa nu erguudhaan karatti bahanii simannaa hawwituu nuuf taasisanii jiru hanga xumuraan nu hordofan afeerraa keenya. Akkana taruusa godhatan jiru. Allahu akbar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirtuu siin? Jirra wallaa jirra jirtu Ustaaz Abubakar kam nagaaraa fayyaadha? Hayyaadha alhamdulillah baga nagaan dhuftan ka. Marhaban taate inshallah baga nagaan naydan jechuun barbaada ana haa eegamuun isin jaa. Abbo eega yoomiitii markaza gaaddisa islaamaa dhumna. Abbo wamatu kaagaa billah alaykum. Maqaan balleessinaati wamallee daddarbaa haa. Hayyee mee Ustaaz Abubakar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Allahu akbar. Inshallah isin hundeessaa markaza gaaddisa islaamaati. Inshallah mee markaza gaaddisa islaamaa jaa. Markazni gaaddisa islaamaa kun hangartee duba inshallah muslimni jala caayaa taa'ee diin itti baratu moo mee akkam inshallah mee xiqqoo gabaabinaan markaza gaaddisa islaamaa kana gabaabinaan nuuf ibsame inshallah. Markaza gaaddisa islaamaa jechuun islaama hundayyuu ammataa kan ta'e beekaa fi wallaalaasi. Akkasumatti immoo kan isa keessatti barnoonni diin darbuu jechuudha. Okay, mashallah tabarakallah. Mee ustaazi markazni gaaddisa islaamaa kun erga hundaa'e hangam takka haala kamiin hangammaa barumsa irra jira inshallah mee gabaabinaan nuuf hima. Markazni gaaddisa islaamaa kan hundaa'e baatii Shaabaanaa bara 1144 keessa hundaa'e. Amma tokko fi karaa amma lamaa tarkaanfachuu deema jechuudha. Shaabaanni as deemu kun amma lammaffaa isaatii jechuudha. Waaw, maashaallah. Yookaan waggaa lammaffaa. Okay. Mee waggaa lamaan dabran kana keessatti inshallah barumsa maal fa'aa kannaa turtanii akkasumas maal fa'aa barsiistanii turtan mee? Barnoonni maaruufa kitaabotii كتاب التوحيد 40 متن شروط الصلاة أصول الثلاثة كوزي واجبات القرآن أكاسين قد دفن كرا قاعدة النورانية وانا كاسين درباتور. واو ما شاء الله تبارك الله. برمسا ما نوهم تنكن هند عصم خيستي براتوني دلهم براتاني جتشو. كان اللي براتي كاغوداني جرا يتشمو فكينيا مركزني gaaddisa islaamaa eega hundaa'e fas gidduu piroofaayilaa nama 60 toofatee jira. Barattoota 60 galmeessee isa keessa galmaa'ee baratee jira. Barattoota 60 keessaa barataan 19 markaza kanarraa gadhiisee jira. Barattoota 19 gadhiisan keessaa barattoonni hangi tokko gasummaadhaan ol guuranii hangi tokko immoo
dhimma hin beekamneen hangi tokko immoo eebba baqachuudhaan fakkeenyaaf barattoonni baqachuudhaan eebba marsaa tokkoffaa baqachuudhaan markaza gaaddisa islaamaa keessaa ba'an barattoota nama 3 amiirota 2 fi barataa tokko. Nuufi maame inshallah bakka tan adda nu baasa eebba baqachuu hogga jaan akkamii bakka tan maame abaarsa baqatan moo eebba baqatan laata nuufi maame. Beekamaadha barnoota wallaanii irratti eebbini godha markazi tokko eebba godha. Hayyee. Oguu markazni kun eebba godhu keessatti barataan markaza baqatu ni jira jechuudha. Hayyee. Amma markazni gaaddisa islaamaa eega hundeeffamee piroofaayila nama 60 ol keessummeessee jira. Nama 60 sun keessaa galmeerra kan jiru namoonni 3 sababa eebbaatiin markaza irraa ba'an. Namoonni 3 jechuudha. Namoonni 4 immoo dhimma hin beekamneef markaza irraa ba'anii rakkoo himatan hin qabani. Namoonni 10 immoo namoota gosummaadhaan wal jala yaa'antu jira jechuudha. Walumaa galatti namoota 17 jechuudha. Hanga ammaa gartee as keessaa deeme. Kan keessaa deeme kan galmee irratti galmaa'ee jiru namoota 17 jira. 17 keessaa namni 3 eebbaan sababa eebbaatti namni 4 sababaan hin beekamu. Namoonni 10 immoo gosummaadhaani. Gosti kiyya kun beera waan ta'eef illee jala ba'uun qaba. Gosti kee deemeen jira ati maal achi goota waan jedhamu. Hayyeemee ustaazii gabaabinaan barattoota yeroo eebbiti dhiyaatte barachaa ture yeroo gartee eebbisaaf namu qophaa'ee eebbiti dhiyaatte liiftii qabatuuf maal dhaamtame nasihaa akka ustaaza markaza gaaddisa islaamaatti maal dhaamtaaf ati gabaabinaan? Akka barsiisaa markaza gaaddisa islaamaatti wannan dhaamu barattoonni garee jijjiiranii ofillee jijjiiruu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf namoota ammaan dura as keessaa liiftii dura qabataman kan asitti aliifa eegalan kan quraana fixantu jira jechuudha. Waggaa tokko kan as keessa nama jala lakkoofsan aliifumarraa kan eegalan kan quraana fixantu jira. Jarreen deeman sun garuu wagguu bakka jarri jiru irraa odeeffadhu quraana juuza 5 geggeenya jechuudha. Kanaafuu jennaan warri eebbaa fi waan akkanaa baqattanii deemtan eebba sun keessatti illee hirmaachuu silaa dhiiftanii markazuma keessan sun gatteessanii karaatti keessan jabeessanii isin jedha. Maaliif jennaan diini wanni kuni akka kana tiktooka kana maqaa ustaazota imootii fi imoo balleessan osoo hin taane namu fe'innaa isaatiin kenna waan ta'eef namni fedhee ustaaza isaa gargaaruu danda'a. Ni kenneef osoo hin taane ni kennate akiraa isaatiif kaayyate yoo immoo fe'innaa isaa hin taane dhiisee barnoota isaatti fufuu danda'a. Namni waan akkanaatti hin ari'ame hin jiru jechuudha. Akka markaza gaaddisa islaamaatti nuti mormiin ustaazotii immoo irratti jechi ustaazotii immoo irratti ustaazotiin immoo maallaqa aliifa gurgurachuu jiran quraana gurgurachuu jiran jedhu suni ani akka markaza gaaddisa islaamaatti barattoonni kiyyadeen jechi kun jecha kijibaan sobaan dharaan ustaazotii immoo irratti deemaa jiru ni morminaa jechuudha. Inshallah hayyee mee ustaaz Abubakar itti aansuudhaan obboleeyyan keenya warra gartee duba inshallah baratutti hin jirree fi akkasuma warra gartee osuma baratutti hin jiru baratu jiru akka baratutti hin jirree ta'uuf maal dhaamtaaf inshallah dhimma gartee barumsaatii wajji wal qabate. Barumsa wajjin wal qabatee wannan jedhu waan sheekni kiyya tokko naan jedheen jedha. Al-ilmu بذاته وبنفسه جميلة فلذلك أمر الله عز وجل نبيه وقل رب زدني علما نجد شيخ موسى سوالا جتشو علمي كوني وفي تيفو قبينيا وفي تيفو بريدو يو علمي قباني قبينيو ما نتقبضو سنونجرو جتشو أبا تريدونا ديريو أبا فيتو يوتاتي أبا فوق يوتاتي Kanaafuu jennaan ilmi baradhaa warri keessaafuu warri garaa nama gubu osoo bakka barnootaa jiru barnootatti kan hin jirre isin jallisu illee jabaadhaa wanni ilmi namaa qabamuu didduuf beekamaadha. Maasiyaa yoo heddummeessan osuma asiin imoosii tokko as kaaniin bakka biraa yoo deddeeman maasiyaa yoo heddummeessan ilmi namaan galtu waan ta'eef maasiyaa irraa fagaadhaa karaa ilmii deemaa. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون warreen beekumsa qabanii fi warreen baratanii ilmi ilkaa qabanii fi warreen ilmi ilkaa hin qabne tokko wal qixxaawanii waliin qixxaawan jechuudha. Kanaafuu jennaan gabaabdumatti waanuma hojjetatan kanayyuu tartiiba galchanii hojiirra oolfachuudhaaf beekumsa barbaada waan ta'eef warri bakka barnootaa hin jirre bakka barnootaa dabalamaa warri bakka barnootaa jirtan immoo akka waan hin jirre taatanii jirtan barnoota keessanii jabaadhaa.
jenna gaabboleen teenya islaamaa dhumarratti maal dhaammattan barattoota markaza imoorra baratan hundaaf ustaazan markaza imoorra barsiisan hundaaf dhumarratti maal nuuf dhaamtan? ustaazota markaza imoorratti barsiisu wannan dhaamu obsa isin gaafatan jedhan ustaazoti onlaayinaa kanaan barsiisu hunda obsa gaafata maaliif jennaani ofii gubatanii namaa gubamudha jechuudha onlaayinaa kanarratti rakkoo meeqa cinqii keessa meeqa darbanii kanaafuu jennaan obsa isinirraa gaafata obsaan diin itti jirtan kana kasii arrabsu jira kan waan hin taane isin jiru jira jechuudha kanaafuu jennaan obsa gaafata obsaan aannan goromsaa kanuma jedhan sun ka akkasumatti obsaan barsiisuu keessan itti fufaa barattoota onlaayinaa gubbaatti baratan immoo wannan dhaamu warri barnoota keessan akka gaariitti itti jirtan barnoota keessan jabaadhaan jaan warri immoo barnoota keessan itti hin jirre barnoota keessan deebi'aan jedhaan amma fakkeenyaaf warreen barnoota itti hin jirre ogguun jedhu akkuma dheengaddaa waliin agarru nama galii kanuma ustaaza kana rabbi naa qooduun mul'achee magaree keessa taa'u jira bee. Agga ustaazni bakka biraa achiin naka zawwaj qabiltu agga ustaazni jedhe kan liifti jedhu. Warri akkana jirtan sun immoo warri akkana jirtan sun immoo karaa barnoota keessanii deebi'aa xiyyeeffannoon keessan barnoota keessan haa ta'uun jira. Waaw mayyee dhumarratti iyyafataa fi daawwattoota iyyafataatiif dhumarra gabaabinaan maal nuuf dhaamtan? Iyyafataan kun iyyafannoo isaallee itti haa fufu maaliif jennaan kan rafee jirullee rafiitirraa kaasuu jira waan ta'eef jajjabaadha hojiin keessan hojii bareedaadha hojii boonsaadha asumaanuu isinillee jajjabaadhaa jechaa warra karaa onlaayinaa jiraniin manni keenya afaan Oromoo beeku kun sila seega namni du'ee nama jajjabeessuu beeka baay'ee namaa jiru nama jajjabeessuu hin beeku. Iyyafataa kanallee karaa yuutuubaatiinis karaa tiiktookaatiin jabeessan jira. Xabiyaan isaanii gaaguma namni du'ee nama jabeessa silaamu. Amiira nuuf banadhaame maakii haysan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naguma jirtu fayyaadha? Wallahi nagaa alhamdulillah jirtu naguma isin fayyuma? Nagaa alhamdulillah. Alhamdulillah baga jiraattanis geessan isin jechuun barbaada. Amiin amiin baga nagaan dhuftan isinillee. Okay inshallah. Mee haalli barumsa markaza keessanii haalli baruu fi barsiisuu akkasuma haalli dalagaa mana madaamiitii wajji wal qabatee inshallah mee haala kamiin barnoota irra jirtan gabaabinaan nuuf himame? Haalli barumsa keenyaa maashaallah dha manni madaamillee wallahi baay'ee namatti tola. Garuu as keessatti boqonnaa guddaa arganne ka urga markaza gaaddisa islaamaa keessa dhufnee barattoonni kennallee lakkoofsa tokko kanarraa ka'ee haga lakkoofsa 46tti maashaallah dha. Isinin jedha barattoonni keenya martuu wal kabajaa ustaazallee kabajaa. Akkasumatti waliin deemaa jirra isiniin jedha inshallah. Inshallah tabaarakallah haaluma saniin barumsa keessan bifa bareedaa ta'een itti fufaa jirtanii jechuudha. Eeywa. Inshallah ayyemee obboleeyyan keenya warra gartee akkuma keessanitti mana madaamii dalagu warra yeroo isaanii bakka hin taane fixu jiru barumsa kan osoo baratu hin jirre akkuma keessanitti mana madaamii hojjeta inshallah baratu hin jirre mee gabaabinaan maal dhaamtaafati? Ayyee warra baratutti hin jirre bakkeen kun bakkee gaariidha. Bakkee immoo boqonnaa sammuu keessa isinii kennu bakkee teettanii immoo barnoota irraa argattanii bakkee nafsiyaan teessan dhaqi bakkee kanatti irraa haa goota siin jettee si waamurra. Bakka kanatti kootu waa guddaa irraa barattee bakka imaltuu addunyaa fi akhiratti si fayyadu irratti si imalchiisuuf bakka kana kootu jedhetti yaamu jechuudha. Maashaallah tabaarakallah dhaamsa bareedaadha. Okay, mee inshallah gabaabinaan erga gartee markaza kana dhuftan jijjiirama hangam takka fiddan nu himaa isin gabaabinaan? Urga markaza kana dhufe wallahi bu'aa guddaa irraa argadhe alhamdulillahi rabbil alamin waa hedduu irraa baradhee waan duraan hin beekne akkaataa muslimummaa yoo gabbaane yoo namni tokko yoo nutti dhufe muslimummaan kee maali jedhanii na gaafatan asirraa baradhee alhamdulillahi ustaaza keenya rabbiin isaanii jazaa isaanii haa kafaluufi wallahi amma durattillee abdii guddaa irraa qabna inshaallah. Maashaallah tabaarakallah. Hayyee inshallah boleeytenya
Khadija Amira markaza gaaddisa Islaamaa yaada bareedanuu honnetanii. ummata islaamatiin kamarkaza kana baanee kamarkaza birootti irratti illee bakkeen irra jiru kun bakkee onlaayinii immoo waan ta'eef onlaayinii immoo kanarratti immoo akkanumatti itti fufnee alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin immoo karaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nu qabachiisee fuulduratti abbootii keenya kan agarree rabbiin kana nu agarsiisee akkanumatti fuulduratti itti deemnee ilmaan keenya akka kanarratti agartee nu dhaaltu barbaachisaadha fi inin jedha inshaallah rabbiin akkanumatti fuulduratti nama deeme kana baratee ilmee fi illee barsiisu rabbiin nu haa taasisu. Aya barataa kitaabaa keessaa Abdallaa dabalame. Abdallaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdallaa kam nagaa fayyaa? Arrabaan nurraa fudhatanii jira. Nagaa alhamdulillah jirtu kan fayyadan. Alhamdulillah jirra galata rabbii. Maashaallah baga nagaan dhuftan. Abdallaa haalli barsiisuu markaza keessanii kun maal fakkaatame inshaallah gabaabinaan nuuf ibsame. Maashaallah bareedaadha haalli baruu fi barsiisuu illee hedduu namatti tola. Wallahi markazni keenya gaafa dhufnee seenne irraayyuu waan mahaara barachuu jirra waan hin beekne hedduu asirraa baranne. Kanaaf akka gaafa seenne gartanii dhugaa dubbachuudhaa fi waan markazoota biraa irrayyuu hedduu asirraa baranne hedduu qabna. Barattoonni keenya hedduun asirratti huruufarraa eegalanii kan Qur'aana buusan hedduun isaanii ni jirani. Akkasuma warri kitaaba illee jalqabarraa ka'ee sadarkaa nama irra jirru sadarkaa gartanii wallahi hedduu nama gammachiisuudha. Karaa barataatiinis ta'ee karaa barsiisaatiinis ta'ee akka mataa kiyyaatitti markaza kana keessatti hanqinni jiru argee hin beeku. Namni dhuunfaa isaatiin hanqina qabaachuu mala malee as keessatti garuu hanqina jiru hin agarre. Yoo jiruun isaa irraa mashguula gootee akkasuma yookaan itti qajeeluu dhabeetiin haalli jireenya isaa isa rakkisa suni waan biraati. Garuu ammoo as keessatti argameetiin barnoota argataa hin jiru yoo jedhe garuu suni garuu kan akka mataa kiyyaatitti fudhatama hin qabu jedha. Maaliif ofii kiyyaafuu waan hin beekne hedduu asirraa baradhee as keessatti illee garbiin alaatti argamu jira. Namoota wal qo'achiisanis ta'ee yeroo ammoo sagantaa barsiisaan jirutti illee barsiisarraallee akkamitti akka argataa jiranillee waan quba qabuuf jecha hanqinna as keessatti argeen qabu jechuu barbaadetti walumaa galatti jechuudha. Okay, maashaallah tabaarakallah bifa bareedaadhaan barachuu jirtan jechuudha. Inshaallah mee xumurratti maal nuuf dhaamtan yaada gartee akka walii galaatti inshaallah dhumarratti maal nuuf dhaamtan? Mataa kiyyaatti garuu inshaallah namni tokko yoo wanti kun galaa wanti asirra barannu kun galaa addunyaa fi akiraallee nu ta'uudha. Diin kana asirratti barannee inshaallah rabbiin jedhee gaafa asirraa yaanessitti milkoone jennee abdii qabna. Kanaaf namni tokko ammootu namni diin rabbii barate tokko akkaataa itti rabbii isaa gabbaru waan beekuuf waan nafsiyaa ofiillee waan hedduu irraa tiisuu danda'a. Wallaalaa tokkollee karaa hin malle irraa deebisuu danda'a. Karaan diin kun sheettaana dabalateen ulfaata waan ta'eef irratti jabaatanii irratti obsanii asirraa akka waan gaarii tokko fudhatan jechuu barbaada. Markazoonni hundinuu diinuma rabbii barsiisaa jira. Galama dunyaa akira barsiisaa jira. Kanaaf asirratti ammoo obsuun dirqama ta'a. Namni tokko fakkeenyaaf haaruma salphaan yookaan quraanni haala na dhibee jira. Gurgurraa bakka kanatti hin deebi'u yoo jedhe nama miidhuu osoo hin taane ofuma isaa miidhe waan ta'eef. Kanaaf yoo irratti obse ammoo waan gaafas jedhetan akka seenaatti deebi'ee yaadata waan ta'eef jabaachuun barbaachisaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Garattoonni markaza gaaddisa Islaamaa nu simachuu isiniif galatoomaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii iyyaafannoo. Qophii iyyaafannoo keenya guyyaa har'aa asitti xumurraa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.